cidha akkas bareedaa namni ilaalee cidha akkas bareedaa namni ilaalee fi namni irratti hirmaate isaanuma lamaan gidduutti jechuudha warra cidha qopheessan lamaan gidduutti wanti kun uumamuunsa baay'ee uummata cidha sana irratti hirmaatee fi uummata biyya sanaatti baay'ee gaaffitti ta'ee jira jechuudha dhuguma namni viidiyoo kana faa ilaalee viidiyoo cidha isaanii kan ilaalee baay'ee of jaallataa baay'ee jechuun akkaataa isaanitti cidha isaanii geggeeffatanii isheen illee Finfinnee irraa akka kaatee deemte cidha bakka maatiin ishee jiranitti qopheeffachuudhaaf namni kun immoo halkanuma akkasirra godhee ka'ee ofiidhuma isaa immoo anatu akkas godhe jedhee harka kennachuunsa baay'ee nama ajaa'ibaa jechuudha dhuguma dubbachuudhaa fi namni wal beekee jaallatee fedhee sanuu cidha qopheeffatee ka'ee kun yeroo uumamu hin beeku gaama sababni isaa ganaa bira gaama garuu namni kun jechuudha abbaan manaa ishee kun ofiidhuma isaa hime jedhama ofiidhuma isaa hime poolisiitti garuu sababni inni ittiin akkana godhe immoo ganaa qoratamee bira gaamaa jira garuu baay'ee nama ajaa'iba anaan dhibee jechuudha dubartii akkana of jaallattu dubartii baay'ee baratte mooti nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akka akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya galata waaqaa ta'u baay'ee na ajaa'iba jechuudha kaleessa waa'ee isheetii irratti kan bahee odeeffannoo haaraa bahee yeroo dhagahu viidiyoo kana immoo yeroo miidiyaa irratti deddeebi'ee yeroo argu akkanatti namni of jaallatan cidha akkanatti godhe namni cidha isaarratti akkanatti gammade cidhni isaanii iyyuu kan qophaa'ee biyya Maqalee keessa bakka Waqroo sanatti hoteela Kokobii beektu hoteela beekamaa jedhame fakkeenyaaf Finfinnee keessa hoteelli beekamaa jedhame Skylight jedhamtiiraan illee dhaqeen beeku garuu guyyaa tokko nan naqadee abdiin qaba na beekamaa Skylight jedhee mayyaada kan yeroo baay'ee maaliif seetan Skylight jedha namatu hoteelli beekamaan akka Finfinneetti isanatti fakkaata egaa bifuma wal fakkaatuuni biyya sanatti Tigraay keessa Waqroo magaalaa Waqroo sanatti hoteela beekamaa akkas Kokobiitti kan cidha isaanii qopheeffatanii dabalataan illee jechuudha jarri kuni haadha manaaf abbaa manaan guyyaa afuriif haadha manaaf abbaa manaa ta'anii kuni bashannanallee waan nama dhibee nama dhiisne bashannanuudhaaf baay'ee gara mana shittuun galle cidha isaaniirra bashannana wiixata kibxata roobii bashannanarra turan namoonni yeroo haasa'an jechuudha baay'ee of jaallattoota turanii wal jaallattoota turan gammadoodhas turan egaa cidha isaaniitti namni wal fuudhee ka'ee tu guyyaa tokko illee manatti hin galin achumaan darbee cidharraan bashannanatti darbu jechuun baay'ee of jaallattoota jechuudha baay'ee gammadaniiru jechuudha wal fuudhuu isaaniitti gammachuu qabu walii galaniiru jechuudha garuu akkamitti guyyaa arfaffaa sanarratti abbaan manaa ishee sun fuudhee lubbuu ishee baase guyyaa arfaffaa irrattidha ofiidhuma isaatii fuudheetu kan lubbuu baase isuma dubbatee jechuudha sababni garuu warri kana qoratanii sirriitti qoradhee biran gaa guyyaan akkanaaf dabalamuudhaan beellamni ta'e jechuudha kana garuu ofiima isaa dubbate akkas godhes ofiisaa immoo waan nama dhibu laala namni kun ani akka dhageetti jaallatee mitiin jedha waan ta'etu isa tuqe yookaan seexanan jedha maaliif seexan beektu namni kun erga kana raawwatee ka'e erga poolisiin to'atee ka'e illee ofiiyyuu of balleessuudhaaf yookaas of ajjeesuudhaaf yaalii taasisaa ture ofiisaa jechuudha yaalii garaagaraa akka taasisaa ture poolisiin iddoo sana hordoffii godheef jechuudha akka inni of hin balleessine maaliif erga harka seeraa ga'e maaf gochuu hin danda'u ka kanaaf namni kun jaallatee mitiin jedhan dhugaa jaallatee miti bakka wanti ta'e wayimaa isaan irratti ta'ee jira yookaan waan ta'e isaan irratti hojjetamee jira bara kana keessa namni waan baay'ee namatti hojjeta sihirillee namatti hojjeta namni biyya kanaa dhugaa waaqaa warri isaanii harkutamu malee jechuudha waan baay'eedha isheen immoo waan nama dhibu dubartii baay'ee baratte dubartii ogeetti muhur jedhu warri ifirootaan keenya warri soddaa yeroo viidiyoo ishee dubbatanii muhurii jedhan dubartii baratte injiinaringii baratte konistirakshinii irra kan hojjechaa jirtu jechuudha
jaarsarra hojjechaa jirti. Eessa hojjetti? Finfinneerraa hojjechaa jirti jechuudha. Kanaafuu dubartii baay'ee baratte injiinaringii baratte jechuun jalqabumayyuu dubartii baratteedha beektuudha jechuudha. Kanaaf namni akkasii immoo egaa nama sirriitti beekumsa illee qabudha. Nama xinnoo umuriin illee bishaateedha. Yoo xiqqaate waggaa 5 yuunivarsiitii keessa illee turteetti, waggaa 12 turteetti. Kanaafuu dubartii beekumsa qabdudha. Waan ijoollummaanii waan ta'e ishee goosisa jedhamullee hin qabdu. Kana baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha dhugaa. Namni abbaa manaa ishee sunillee nama daldala daldaludha. Daldala hojii daldalaa hojjetudha. Baay'ee innis hojii sirriitti qabeenya illee qaba. Qabeenya qabaannaan kan hoteela beekamaatti cidha qopheeffatanii egaa maalittanii yaaddu kana? Mee namni kun jaallate akkas godhe jettu an jaallatee hin jedhu. Saanuu erga raawwatee ka'ee gaabbiidhaan baqa waan godhu dhabe ofis dabalee of ajjeesuudhaaf yaalii taasisaa ture. Kanaaf yeroo baay'ee namni baqa jaallatee akkas godhadhanii murteessuunis hin ta'u. Yookaas isheetu isa miidhee yeroo baay'ee yeroo dubartoonni akkanatti lubbuun isaanii darbu maal jedhu seetan tokko yookaan isarratti nama biraa faana qabamte yookaan isarratti nama maal goote yookaan isarratti nama biraa deemte. Kanaaf jedhee namni yaada isaa barreessaa jechuudha. Garuu yeroo baay'ee kana ta'uu dhiisuu danda'a. Dogoggora xixiqqaa yookaan afaan keessa wal ba'uun jira otoo dubbatanii walii obsuu dadhabuudhaanii gaafa namni tokko wal qabatu yookaan wal lolu immoo oddoo mantaanii yoo si qabellee hin beekamu kamta akka lubbuun kee ba'u jechuudha. Namni kun ammoo hudheetudha. Hudhee kan lubbuu ishii baase. Meeshaan fayyadamne ummaan goone ilma hudhee afuurra ishii olis akka hin baane gadis akka hin baane goona maal taatiree hin boqatti. Kanaaf barichi baay'ee ulfaataa isiniin jira. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Biyya keenya keessatti dhugaa waaqa afuuruma seexanaa kanatu baay'atee jira amma. Warreen kana abaarsa kana immoo baay'inaan kan fidaa jiru maalidha seetanii? Isa namni saala saafaa jijjiiru. Kun baay'ee dheekkamsa fida. Saala kan jijjiiran amma dubartii ta'ee dhiira kan of godhu. Dhiira ta'ee dubartii kun dhugaa waaqa gar malee dheekkamsa isa hunduma caaludha kun. Abaarsa isa hunduma caaludha jechuudha. Kanaaf bakka jirtanitti waan illee sinaa eegu sinillee of eegaa. Kadhannaallee ofii godhaa. Dhugaa waaqaa bara kana kee mulkaa'uun baay'ee ulfaataa. Bahanii galuun illee immoo ulfaataa. Balaan garaagaraallee hin baay'ataa. Balaan konkolaataallee dur Finfinnee magaaluma kana keessatti badaa kan hin beekamne amma baay'ee deddeebiitu mul'ataa jechuudha dhugaa. Yeroo darbe naannoo keenya kanarratti jechuudha. Dubartii 4 laal hundi ishee dubartiidha. Dubartii 4 bakka tokkotti siinoon dhufee irra bahe. Otoo isaan tikkeettii baasii irraa kutachaa jiranii 3. Tokko immoo kan achuma fuuldura teessee boqqolloo gurgurte. Amma dheengadda kan immoo wanti nama aarsu haati tokko jechuudha. Gara CMC kanaanis mucaashii mana barumsaa geeffattee deebitee galaarti. Mana barumsaa geeffattee deebitee galaarti. Garuu otuma zeebiraa daandii miillaa sana ceetu konkolaataan ishee bakka. Mucaan ishee amma ilaalu mucaan ishee nagaadhuma mana barumsaa geeffattee dhufte. Yeroo sa'aatiin ga'u garuu haatiin jirtu mucaa namni biraa yookaan firris akkuma ta'etti yoo fuudhame mucaan kun amma maal jedha dhugaa. Mucaa haadha isaa ammuma argee yeroodhaa booda dhabe. Kanaaf bakka biyya keenya araaruma kadhachuu malee waan biraa hin jiru. Siniin jedha. Araara nu kadhadhaa sinis. Nullee sinii kadhadha.